Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa. Nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan isin haa gahu jedha. Oduu guyyaa irraatiif qabanni kan isin biraan geenu ta'a. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Wixineen labsii waldaaleen hojjettoota gibira galii mindaa bu'uuraa birrii 8,324 akka ta'u gaafatame fooyya'insa malee birrii 2,000 ta'uun raggaasifame. Tiraamp dhibee ujummoo dhiigaan qabamu White House ibse. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni yoo ka'e kan lamaanuu barbadeessu ta'a jedhan Haayilee Maanquriyoos. Sudaan kibbaa namoonni siyaasaan muufatan gara marii biyyaalessaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessite. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Wixineen labsii waldaaleen hojjettoota gibiraa galii mindaa bu'uuraa birrii 8,324 akka ta'u gaafatame fooyya'insa malee birrii 2,000 ta'uun raggaasifame. Wixineen labsii waldaaleen hojjettoota gibira galii mindaa bu'uuraa gara birrii 8,324 akka ol ka'u bal'inaan gaafataa turan fooyya'insa tokko malee birrii 2,000 ta'uun manni maree bakka bu'oota uummataatiin raggaasifameera. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Wixineen labsii waldaaleen hojjettoota gibira galii mindaa bu'uuraa gara birrii 8,324tti akka ol ka'u bal'inaan gaafachaa turan fooyya'insa tokko malee birrii 2,000 ta'uun manni maree bakka bu'oota uummataatiin raggaasifameera. Manni marichaa walgahii ariifachiisaa lammaffaa hojii isaa waggaa 4ffaa irratti sagalee mormii 2 fi kan hin mormine 4 labsii kana raggaasiseera. Labsiin fooyya'insaa mindaa bu'uuraa gibira irraa bilisa ta'e birrii 600 irraa gara birrii 2,000tti akka ol guddatu taasifameera. Akkasumas mindaa gibirri dhibbantaa 35tti kaffalamuu jalqabu birrii 10,900 irraa gara birrii 14,000tti ol guddiseera. Kana malees safartuun gibira galii bu'uuraa mindaa xiqqaa kan dura hojjettoota irratti dhibbantaa 10 kaa'amee ture amma gara dhibbantaa 15tti ol guddateera. Pirezidaantiin Koonfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasaahun Foolloo waa'ee fooyya'insa labsii kanaa ilaalchisee akka himanitti namoota qarshii argataniin jiraachuu fi nyaatuu hin dandeenyerraa gibira sassaabuu hin dandeessu jedhan. Akka biyyaatti gibirri sassaabamuu qaba, misoomnis itti fufuu qaba kan jedhan pirezidaantichi itti dabaluudhaanis jireenyi dhala namaas itti fufuu qaba, namoonnis beela'anii hojjechuu fi bu'a qabeessa ta'uu hin danda'an jechuun dubbataniiru. Mindaan ka'umsaa gibiraaf sarara hiyyummaa irratti hundaa'uun birrii 8,334 akka ta'u kan gaafate obbo Kaasaahun yaadni kennallee osoo hin taane ka'umsa mootummaan ofii isaa kaa'e hin geenne jedhan. Koonfedereeshinichi yaada kana ministeerichaaf yeroo dhiyeessutti mindaa xiqqaa idil addunyaa tilmaama keessa galchuu isaa ibsaniiru. Haaluma kanaan hojjetaan ji'atti doolaara 64 akka sharafne ammaa birrii 8,300 argatu mindaa gadi aanaa keessatti akka hammatamu dubbataniiru. Kanaanis hojjettoonni hanga sadarkaa galii kanaa argatan sababa ramaddii hiyyummaa keessa waan jiraniif gibira irraa bilisa akka ta'an ministeerichaaf yaada dhiyeessuu himanii turan. Doonaald Tiraamp dhukkuba ujummoo dhiigaa yeroo dheeraatiin rakkataa akka jiran White House kamisa kaleessaa beeksise. White House kana kan ibse guyyoota muraasaaf suurawwan harkaa fi miila pirezidaantii Ameerikaa irratti madaa'uu agarsiisan qoodamaa turuu hordofeeti. Dhiyeenya kana miila isaanii irratti dhiita'uu erga mudatee booda Tiraamp qorannoo ujummoolee dhiigaa dabalatee qorannoo guutuun taasifamu pirezidaantiin White House Karooliinaa Leeviit himaniiru. Leeviit harka Tiraamp irratti madaa mudatee harka ol fuudhuu yeroo baay'ee irraa kan ka'e miidhaa tiishuu yeroo inni qoricha fudhataa ture mudate ta'uu kan agarsiisudha jette. Tiraamp manguddoo waggaa 79 yoo ta'an yeroo baay'ee fayyaa isaanii jajatu. Yeroo tokko pirezidaantiin fayyaa ta'anii fi lubbuu jiran hunda caala jechuun dubbataniiru. Haalli dhibee ujummoo dhiigaa haaraa pirezidaantichittiin qabaman kun hanqina ujummoo dhiigaa yeroo dheeraa jedhamuun kan beekamudha. Kan uumamu yeroo ujummoon miila dhiigaa gara onneetti paampii gochuu dadhabe qaama gadii keessatti akka walitti qabamu taasisa. Sanaan booda mallattoowwan dhiita'uu mul'isuu danda'a. Dr. Mariyoon Loogan gargaaraa Piroofeesaraa baqaqsanii yaaduu ujummoolee dhiigaa Yuunivarsiitii Teeksaas Oostiin akka BBC'tti himanitti hiddi dhiigaa miila keessaa baasee gara onneetti deebisuu qaba jedhamee yaadama jedhu. Dhiigni miila irraa gara onneetti deemuu faallaa harkisa lafaa deemuu waan qabuuf adeemsi kun kan cimu ta'uu danda'a. Kanaaf dhibeen ujummoo dhiigaa yeroo dheeraa kan uumamu ujummoon dhiigaa fi sirnaan dhiiga gara onneetti dabarsuu yoo dadhaban dhiigni miila gad deebi'ee akka yaa'u ta'a jechuun ibsiteetti. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni yoo ka'e kan lamaanuu barbadeessu ta'a jedhan Haayilee Maanquriyoos. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN'tti itti aanaa barreessaa olaanaa dhimmoota siyaasaa kan turan Ambaasaadder Haayilee Maanquriyoos
Itoophiyaa fi Eertiraan gara waraanaatti kan seenan yoo ta'e balaa olaanaa akka qabaatu akeekkachiisanii. Guutuu gabaasa kana Xuubaa Bunee. Dhaabbata biyyoota gamtooma UN'tti itti aanaa barreessaa olaanaa dhimmoota siyaasaa kan turan Ambaasaadder Hayilee Maanqooriyoos Itoophiyaa fi Eertiraan gara waraanaatti kan seenan yoo ta'e balaa olaanaa akka qabaatu akeekkachiisan. Ambaasaadder Hayileen Afgaafii BBC waliin taasisaniin akka jedhanitti waraanni hin dhufu jettee yaaduu hin dandeessu. Dippiloomaatichi itti dabaluudhaan waraana akkamii akka ta'u malu garuu tilmaamuun hin danda'amu. Lamaanuu amala dubbii barbaachaa qabu. Fedhii uummataa caalaa ofii isaanii dursuu fi aangoo cimsuu fi to'achuuf dursa kennu jechuun dureewwan biyyoota lamaanii qeeqan. Dhaabbata UN keessatti walitti bu'iinsawwan addunyaa guutuutti mudatan furuu keessatti sochiiwwan dippiloomaasii dursaa kan turan Ambaasaadder Hayileen ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ulaa galaanaa argachuudhaaf humnatti kan fayyadaman yoo ta'e sarbama seera addunyaa ta'a jedhan. Yoo ulaa galaanaatiif jechan Eertiraa kan weeraru ta'e Eertiraan Yuukireen Afrikaa taati jechuudha. Kun ammoo walitti bu'iinsa Eertiraa fi Itoophiyaa qofa osoo hin taane walitti bu'iinsicha kan qaxanichaa taasisa jedhan. Hoogganaa olaanaan adda bilisummaa uummata Eertiraa Shaabiyaa kan turan Hayileen qondaaltota mootummaa garee 15 jedhamuun beekamanii fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii heera mootummaa hojiirra oolchuu fi itti gaafatamummaa akka mirkaneessu mormanii ture keessaas tokko turan. Itoophiyaa fi Eertiraa yoo gara waraanaatti seenan biyyoonni biraa jidduu galuu akka danda'an kan dubbatan Ambaasaadarichi Saawud Arabiyaa funyaan keenya jala jirti. Masriinis achumadha. Waan hundumaafuu Eertiraan weerarameera deeggarsan barbaada yoo jette weeraricha dhaabsisuuf biyya kamuu irraa deeggarsa gaafachuuf mirga qabdi jedhan. Ambaasaadder Hayileen biyya xiqqoo akka Eertiraa jirtu waan uummata xiqqaa fi dandeettii murtaa'aa qabduuf wantoonni hundi karaa nagaatiin akka furamaniif dhiibbaa taasisuu qabdi turte jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti wal dhabdeen kan mudate erga waraanni Tigraay waggaa 2 gaggeeffamaa ture dhaabuudhaaf erga waliigalteen Piriitooriyaatti mallattaa'ee booda yoo ta'u ministeerri muummee Abiyyi ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti erga jedhanii booda ammoo dubbiin caalaa cimee dhufe. Ambaasaadarichi wal madaallii humnoota amma jiru qeequun haalli kun gamalachuutii wal balleessuutti akka geessu beekuu qabu jedhan. Hooggantoonni lamaan yoo walitti bu'an jalqaba irratti kan miidhamu uummata biyyoota lamaanii ta'a kan jedhan Ambaasaadarichi leelliftoonni mootummaa waraanaaf harka rukuturra waraana kana ittisuuf hojjechuutu gaariidha jedhan. Kanaaf yeroon kaanee lola kana hambisuuf qabsaa'uu qabna. Anis kanaafan sagalee koo dhaggeessisuun itti gaafatamummaa koo bahaa jira jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi ergaa pirezidaantii Isaayyaasiif dabarsaniin furmaata karaa nagaa mariif carraa kenna jedhan. Biyyoonni lamaan waraanatti yoo seenan lamaanuu ni balleessa dandeettii isaanii ni laaffisa hiree waloo isaanii gara fuulduraa dhiphisa jechuun yaada kennan. Kana ittisuuf warri dantaa uummata biyyoota lamaaniif dhimmaman hundi karaa kamiinuu waraana kana akka morman gaafadha jedhaniiru. Sudaan kibbaa namoota siyaasaan muufatan paartilee morkattootaa gareewwan hidhatan waamicha mootummaa fudhachuun gara marii biyyaalessaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessiteerti. Pirezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir waamichi kun waliigaltee biyyaalessaa ijaaruuf kan gargaaru yoo ta'u filannoo waliigalaa bara 2026 akka gaggeeffamuuf karaa kan saaqu ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantichi humnoonni waliigaltee nageenyaa bara 2018 ala jiran akka hidhannoo hiikkatan waamicha kan dhiyeessan yoo ta'u kunis duguuggaa fi gidiraan uummata isaanii irra ga'aa jiru akka xumuramuuf ta'uu beeksisan. Dabalataanis waraanni erga bittinnaa'ee booda waraana biyyaalessa Suudaan kibbaatti makamuu kan barbaadanis akka itti makamaniif affeeramuu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Waamicha nagaa galmaan ga'uuf namoota siyaasaa fi paartilee mormitoota adda addaa waliin wal dhabdee keessa jiran waliin eegaluu beeksisaniiru. Odeessa biraatiin maqaan basaastota Biriteenii fi SAS odeeffannoo Afgaanistaan miliqee bahe keessatti dhahame. Miseensota humna addaa fi MI6 dabalatee nummaan qondaaltota Biriteen 100 ol ta'anii odeeffannoo miliqee bahe keessa kan jiru yoo ta'u kunis lammiilee Afgaanistaan 10,000 lakkaa'aman balaa haaloo ba'uuf saaxilee ture jechuun gabaafamuu danda'a. Kufaatii dhiheen odeeffannoo miliqee wal qabatee iccitiin eeggamaa ture kunis hanga kamiisaatti yeroo abbaa murtii mana murtii olaanaatiin dhorkiin akka kaafamuuf ajajanitti dhokfamee ture. Sunis ammoo dhaabbileen miidiyaa yaadannoowwan dhimmi bal'aan kuusaawwan odeeffannoo namoota dhuunfaa dhoksaa ta'e humnoota addaa fi basaastota akka qaban akka ibsan isaan dandeessiseera. Mootummaanis qibxata darbe ragaan lammiilee Afgaanistaan kan 19,000 kanneen waraana waggoota 20f Afgaanistaan keessatti gaggeeffame keessatti Ingilizoota waliin hojjetanii fi UK keessa qubachuuf iyyatanii osoo hin beekin akka miliqe amanee ture.
Taalibaan namoota yeroo wal dhabdee keessaa mootummaa Ingiliz waliin hojjetan irratti haaloo ba'uu waan barbaadaniif hedduun isaanii balaa hamaa yookiin du'aafillee saaxilamu jedhamee murtaa'eera. Kanaaf ture sababaan odeeffannoon kun suupper injekshin jedhamuun eegumsa argatee kan ture ajajni sunillee akka hin gabaafamnes dhoorgee ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.